maali isaa ta'u jechuun nuti hojii ni beekna maalis ni beekna oguu beekne of gadi goonu nurratti wannoo jedhu barbaadu akkamitti Buraayyuu keessatti akkana taana Oromiyaa keessatti to harka ishee keessatti qaama ishee keessatti muki caccabee jiru akkasittiin doktoroonni akkuma waan haguma ilmoo bineensaa tokkollee bineensaaf illee rifataan haganallee rifachuu didan hospitaala sana keessatti jechaadha ijoollee isheedhaaf eegasii kan gara kanatti itti dabarsine nu abulchu jennee kaawwannee jirru ajaja fudhatanii akka gochuutti jiru waan ta'eef waan kana gochuutti jiraniif ituu ifa baasanii nutti manyiti qabsoo keenya gara tokkotti deeffannaa kanaan alammoo yoo tunu dhiisanii bareedaa haga yoomitti akkasittiin dararamaa jiran namti haga yoomitti du'aa jiran haga yoomitti reebamaa jiran akka abbaa aanga'oo tokkotti artistii Oromoof naamuu dhaanuu dhaansisuu akkas godhan kanaaf sila adabee kanii artistii Oromoo akka waldeessa boroo gola keessa keeyanii isaaniif sila golga yookaan waan isaan irratti argamu isaan argamuu dhiisii waan isaan irratti argamu kan eegamu sila maal jennaan artistii Oromoo warra dhammoo aangoo baay'ee bifa emotional ta'een emotional biyyi bulfamtu jiru emotional taatee yookaan aariidhaan dallansuudhaan yookaan funaanaa FPP taatee biyya bulchitu sila biyya bulchitu tokkotti namoonni tokko emotionalidhaan dallansuudhaan waan adda addaa itti fayyadamee akka aariitiin artistoota keenya dhaanaa dhaansisaa kaleessa kanaan dura funyeen akkas dhaanaan ta'e konkolaataa asii caccabe Hacaaluu akkas argamaa ture Caalaan akkas argamaa ture akkasumas namoonni maqaa isaanii dhadhaamiin kaawwanni isaanii mul'atan hedduu jira kuni waan itti deemamu jiru gara fuulduraadha maaltu itti dhagame kan jedheefi anatti miti ka'uu dhagaa uummata Oromoo mana keessa jiru guutuu godhaa qaba maal jennaan garamitti akka biyyi tun deemaa jirtu garamitti akka deemamaa jiru as Oromiyaa keessatti daawwanni kan ta'e Buraayyuu waa Meqelee deemteeti miti hoteela eebbisu waa Bahar Daar deemteeti miti yookaan Goojjam Gondar deemteeti miti talitu mana isii Oromiyaa keessatti lafa akkas taate kaleessa lafa rifataa nama rifataa bara turre san keessatti akkamitti akka turre beeknu bara kanaas bara sila nama kennaan bulla jennu aariidhaan dallansuudhaan ka'anii artistoota keenya irratti aggaamii akkasii kana geessuun waan garaa nama nyaataatii waan nama dallansiisaatiilletti namni wayakkuu danda'a gaafa namni wayakke gaafa namni waballeesse akkaataa itti adamuu qaba seera jira seerri nama dhaani bulleessi burkuteessi hin jiru san irratti isii dhaltu intalatti jettee fincoftu irratti akkas ta'uu jechuun kun waan nama dallansiisu kanaafuu garamitti akka deemaarra jedhu yoo laalle ifa dukkana keessaa kaammoo ifa fakkaatu kafi ammoo dukkana keessaa jabbe waan kana deemamu jirra walumaa galatti wanni kaleessa ta'e kun as Oromoo keessa Buraayyuu cinaa kana kan kaleessaa caala gaafa nama keetiin bultu akkasii lafaaf nama rifataa gosee takkaa gadi baatee gammachuun sirbitee adoo nama hin gahin weellistee hojii keetii eebba keetii qompoo fi gurgurattee tala jiraatu jirtudha sagalee fi kana gadi baatee haqalle kan gadi baatee burraattee deebitee hojii fi hojjettee deemtee kan kaleessaa caalaa jechuudha kan kaleessaa caala kaleessa abbaa biraatiin beekna wayyaanee akkasii waliinna adda wayyaanee hin jennu wayyaanee keessaatii akkas ta'u jira kanaafuu wanni waliigalatti wanni akka waliigalaatti ilaallu sooressa dhabuu kenna akkas nu godhe horiinuu gaafa sooressa hin qabne hin galu waraabessan nyaate fita tissee jechuudha tissee gaafa hin qabne waraabessas nyaata horiinuu har'a sooressa qaba ka isaan bahee galuu qaba tissee qaba tikarabattuu akkas nu godhe adoo keenya jechuu kennumaa akkas ta'uun kennumaan nyaatamuun aadi malee biyyi immoo akkaataa kanaan hin bulfamtu biyyi akkaataa kanaan hin dursifamtu biyya kan bulchuu danda'uun gosee takkaayyuu bulchiisaaf tasgabbii ka isa arrabsullee ameenii fudhachuudhaan ka isa lolullee ameenii fudhachuudhaan yoon deemin malee funaantuu FB yookaan fuula miidiyaa teetee biyya bulchuu hin dandeettu gosee takkaayyuu bulchuu hin dandeettu dhugaa sitti himaa kanaafuu namni biyya bulchu tasgabbaa'ee asiis ilaalee
arrabsullee kasaati, ka isa saadullee kasaati, ka isa waan fedheedhullee isaa inni yoo garaa bal'atee danda'aa ta'ee biyya bulchuutti jiru biyya miti gosa takka bulchuu hin danda'u. Kanaafuu haalli itti deemu jiru kun badaadha. Kanaafuu yoo biyya bulchina ta'ee tasgabbiidhaan waan figiirraa banee funaananii akka biyya bulchu tokkotti ta'anii imooshinaal ta'anii walitti duuduu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate tasgabbanee gatta'anii gosayyuu akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kanadhaa garitti deemu jiru kun nu yaachessa kaleessaa yaadne ammallee yaada deemuu qabnu uummata Oromoo qabnamuun qabsoon akkaataa kanaan ta'u itti dhufa. Bagaaftee buleetti ta'atullee hafuusii waan tokko boru kan biraatti qaxxaamura haga sanitti ammoon artistoonni keenya kan kaleessa wabii biyya kanaa ta'an Oromoo qofaaf miti biyyuma Itoophiyaa biyyi baatu sanaafuyyuu kan wabii ba'e artistii uummata Oromooti. Kanaafuu artistoonni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa lugaaba keessa ta'anii asirraa achiidhaa ta'uu qabatu. Artistiin ammoo kan jaalatuuf kan gaafa dhufee Abrahaam Birruu mataa isaa hagam tuqinitti yoo dhufee qaama kee tuqinitti kan jaaladhu faarsaa mooti paantii isaa waliin jalqabee faarsuu danda'a. Dhaaba faarsu jaaladhe maqaa isaatiin faarsuu isaa yookaan paartii jaaladhe faarsuu hin danda'a. Gaafuma nama hin yakkin, gaafuma nama hin tuqin, gaafuma nama hin arrabsini yoo dhaaba jaaladhu san faarsi'an badii hin qabu kuyya kan jedhamu. Dabdi waan biraa akkaataa odeeffannoo dhageenyanitti qaama abaaboo kiyya, bareedaa kiyya, lookoo kiyya, midhaagaa kiyya jechuun nama adabsiisu, nama caccabsiisu, nama reebsisu. Yoo ammoo kanan jaaladhu maaf hin faasine, maaf hin dhaadan, maaf akkanaan ta'e tokko dogoggora. Kanaaf walii waliif deema. Gaazexeessituudhaa isheenillee hawwii isaanii gaafachuudhaaf as jirti hospitaala kana keessatti masarat miira maaliis dhaga'ame wanti hawwii irratti ta'e maal nama barsiisa? Miira gaabbiitu natti dhagahama. Baay'ee nama manatti. Dubartii irratti yakki akkanaa gocha akkanaa raawwatuun isaa kan immoo hawwii irratti hawwiin nama jaalala nama barsiisu nama tokkummaa fi waa'ee Oromummaaf nama irratti duuduudha. Ishii irratti wanti akkasii raawwatuun isaa immoo baay'ee laphee nama cabsa baay'een gaddee jira. Kanaaf sanummoo diina alaa dhufu hin taane nama afaan Oromoo dubbatu nama dabbasaa keessi harkisaa boollatti gatanii gaafa deeman qaama nageenyaa ture jedhan namoota baay'eetu ragaa bahe namoonni achi jiran yoo waan akkasii argitu atis jiraachuun keessi jibbisiisa wabiin borus eenyu akka hin taane fi egereen biyya kanaas gaaffii keessaa fi yaada keessaa akka galchu taasisaa jira. Kanaaf mootummaan hanga danda'een wantoota akkanaa kan rakkoowwan akkanaa kan sirriitti qulqulleesse borus akka hin deebineef yoo danda'ame jechaadha waan nama barsiisuuf sababa isaa ka'umsa isaa eenyu kana raawwate kan jedhu sana adda baasee ifatoo godhee fi uummanni kun borus wabii inni qabuu fi jireenya isaatiif akka gaggeeffatuuf akka bira dhaabbatuu fi akka boruutti mul'isu yaada jedhuun kaasee jira. Fi namoota beekamoo artistoota Oromoo irratti ta'ee hiika maalii kennaa kun immoo maal akeeka egeree keenya irratti? Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'udha. Dubbiin kun hawwii irratti ni gallasii galee eeggadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lama sadan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwatan xiyyeeffannoon isaanii maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa aannan dhaqee fide beektee makiinaadhaan saayitiin argatte lubbuudhaan hin hafte maaliif akka malee baay'ee miidhamtee jirti. Hospitaala Abeetuttis gaafa geessu jarrilleen nagaa marabbiillee nu gaafachuu dida. Lafa ceebsan jechaadha wantoota kanarra. Simmintoo mara ceebsanii sana booda Daawit Taaddasee ijoollee hedduu irratti haasofne achi akka baatu. Nama baay'ee nama 65 akkasi isteediyoomii keessatti fudhatan doktariin gurguddaa jiran Piroofeesar Faayileedhaan reeban. Nutis sagalee qabnaa si galee isaan yeroo sana dhuunfaadhaan bakka yeroo isaaniitii humna isaanii si agarsiisu nutis sagalee qabna artistoota. Kun nuti tuqamne gana waan baay'ee dhufa. Uummanni nu faana jira. Nuti uummanni amannaa malee mootummaatti hin amanne. Ummata musliitti nu faana jira.
Kanaaf uummata Oromoo isin jaalannaa homaa jechuun miti kan akkas ta'uun Oromoo kana miti waan baay'ee dabarseera. Nutis gana lubbuu keenya kenna waan sodaannu hin qabnu amma boodas itti fufna waanuma barbaanne kan filannus immoo barbaanne filannaa malee humnaan waan nu godhani. Nama hojii isaa kabajdaa malee humna isaa minaamin uffata minaamin waan nu galii jira. Amma yeroo samuuti yeroo qaroominaati malee amma Oromoos dhufe akkas nu godhaa. Nama isaan sodaatu hin jiru ammas. Dubburraa akkasitti isaan hin sodaatu akka maatii mul'akka. Nama samuudhaan kabajdaa malee daddabannaadhaan hin kabaju. Lichi Aris Rabbi siya fayyisu ifaadha. Nabsee keessirraa baasnaa nan jedhe. Kanaaf isaan beekanii namatti taphachaa turan ammaarra. Kanaaf amma jechuun abdii nama kuchisiisu beektu. Libbiin kun waan garamitti nu geessa sitti fakkaatu. Ani beeku waan isaan yaadani. Jechuun nuti Oromiyaadhaaf hin hojjennaa uummata keenya faana sirbaa taphachaa turre. Hawwii waliin namoota turanii fi reebichi bakka keessaa tokko kumeeja lichi yaabedha. Kalma hawwii jechuun nuti taphachaa turre hawwiin sirbaa turte jechuun walumaan taanee gara xumuratti nama hundumtuu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre kufanii mana jafanii wannu mucaa tokko reebanii hawwiin immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhirayyoo akkasitti rukuttu si gali amma ogguu ishee rukutanii hayi deemnaan akkasina qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afur ta'an na reebanii na qabatanii. Ennaan ishinis of hin beektu turte Dassaaleen beekamaa rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii bakka poolisii waan biraa wannoo jedhaa mataa isaanii wannoo godhaa yoo cochoanii mataa isaanii dhaamanaan jedhee ajajaa ture namichis. Otoo saba biraas rukutee osoo nama biraas rukutee osoo saba biraas rukutee maa miti garuu Oromoo ta'anii jechuun kophaaf akkas ta'uu hin danda'ani si galee. Waan meeshaa qabaniif giruupiif waan ta'anii malee nama sodaa beekus hin jiru isaanis homaa miti jechuun maali jechuun ajjeesuun ikkoo nama dhibu rukuchuun nama dhibu isaan wal gargaaranii jechuun diinaaf dhaabachuu qabu malee waan akkasii nuti isteediyoomii nu fudhatanii hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladha jedhanii wannoo uleedhaan safuyyuun beekanii osoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu xarabaadhaan minaan booksiidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wannoo goota poolisii isa tokko humna adda uffate isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatan jiru miti hidhaa nuuf leenjii fudhatan amma isaanis wannoo jedhanii aanaanis kophaa achi gidduu na baasanii na reebanii amma buraayyuutti lafa wayinaa kennanii turanii. Biyya alaatti biyya koo Noorweetti Noobeelii fudhatanii akka biyya dimokiraasii ta'etti deebisanii lammiilee isaanii akka gochuun ani hin argamu. Ani biyya qabaan hin dalagu. Kanaasitti lafa deemuu hin qabne na agarsiisa. Akka Oromoorraa garaagaraatti aggaambiin akkanaa kan qabaa jiran deddeebiin gudataa jira. Akeekinsa maaliidha waan kana? Oromoon dhugaa isaa dhabee jira, eenyummaa isaa dhabee jira. Ammas akkuma dukkana keessatti jiraachuu barbaada. Inni dukkana keessa jiraachuu barbaadu. Namni mana isaatti orma ta'ee jiraatan abbaan eenyummaa keenya agarsiisuu jalqabe. Kanaaf immoo amma ammaatti lubbuun nu meera uumamaa tokko miti. Lubbuu meeqa kulee haalli jiraatu barbaadu. Akka 35 kun addeera. Gara kokko ijoolleetti nama dhageessa. Warra mootummaas uummata biyya kanaas maal gosa kanarraa dhaabbata? Mootummaa kanaan ofitti deebi'an jedha. Yoo of dhabame ofis badanii nama balleessuu qaba. Ofitti deebi'an. Uummata keenyaan immoo erga baduun keenya malee maqaa qabannee baduu wayya.
yeroo qabsoo keessatti aarsaa kanaa olillee kaffaltee jirti. Bara keetti immoo jijjiirama fedhi kun yoo ta'u maaltu si dhaga'ama? Gaafa biyyatti deebitee guyyaa sana nan arga jedhee yaadame. Guyyaa kanatti dubbiin isa duriirraa hammachaa deeme. Darbaan sirraa waan jedhudhaan abdiidhaan keenya. Amma immoo isa durii caalee ta'e. Kana bareedatti ga'e duwwaa jiru ta'e.